Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya warri maatii keenya turtanii fi maatii keenya ta'uu barbaadan hundumti keessanuu nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo emerging technology chapter 5 augmented reality isa jedhu augmented reality jedhu kun jecha haaraadha. Maal jechuu akka ta'e isinii ibsuudhaaf qabannee dhiyaannee irraa warri maatii keenya hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan mallattoo ishee bilbilaa sana tuquudhaan immoo yeroo hundumaa wanta nuti gadhiisnu viidiyoowwan nuti upload goonuu dafee akkasin bira ga'u gochuu hin dandeessu. Waan yeroo keessan aarsaa gootanii nu hordoftaniif galanni guddaan isiniif jecha gara barnoota keenyaatti cinaa chapter 5 augmented reality. Augmented reality jechuun maal jechuudha? Ni tokko ilaalla. What's augmented reality? Augmented reality AR is a field of computer research which deals with the combination of real world and computer generated data. Maal jechuudha kuni? Computer generated data jira, wanti computer irratti generate ta'ee fakkeeffamee computer irratti simulationiin yookaan immoo animationiin computer irra jira jechuudha. Isa computer irra jiru sanaa fi real world isa dhugaa ta'e, isa dhugaadhaan qabatamaadhaan lafarra jiru, addunyaa kanarra jiru walitti fiduu jechuudha. Walitti makanii dhiyeessuu jechuudha. Real world jira. Real world jechuun wanta qabatamaadhaan ammatana jiru jechuudha. Object yookaan immoo real isa dhugaa waan ta'e jechuudha. Computer generated jechuun immoo wanta simulationiidhaan computer keessa jiru walitti fidanii ammaan tana mul'isanii useritti agarsiisu jechuudha. Waan amma jiru fakkeessanii walitti makanii jechuudha. Waan waliif fakkaan walitti fidu jechuudha. Real fi virtual walitti fidu jechuudha. Akkas jechuudha. Augmented reality. Akkamitti hojjeta kan jedhuuf immoo virtual content. Virtual inni jedhu isa computer irra jiru isa yaadaan jiru jechuudha. Aligned and registered with real object. Isaan achirra jira sun maal ta'u real objectiidhaan viidiyoo real objectii fudhatanii yookaan immoo gaafa real objectii sun akka haala inni ta'u ilaalanii waan sana fakkaatu akka isaa sanatti real objectiidhaan bakka buusanii register godhu jechuudha. Then the basic idea of AR is to superimpose graphics, audio and other scenes enhancement over real world environment in real time. Ija namaa dogongorsu, ija namaatti akka ulfaatu gochuu, wanti isaan agarsiisan, wanti isaan godhan sun akka ulfaataa ta'e, akka waan ulfaataa ta'etti akka fudhataniif jechuudha. Wanta hin fakkaanne, wanta hin jirre jechuudha. Mobaayilii keessan fudhataniitu AR marketing kan jedhu footoo 2D ta'e gara 3D'tti jijjiiree akka agarsiisu gochuun hin danda'ama jechuudha. Footoo kan ta'e gara realiitti jijjiiranii appilikeeshiniidhaan realiitti jijjiiranii dhugaa fakkeessanii foogii amma dhaawatee jiru fakkeessuun hin danda'ama jechuudha. Ija keessan aga amanuu dadhabdanitti jijjiiruu danda'a jechuudha. AR'n kun jechuudha. Garaagarummaan AR, VR, MR kun immoo maalidha? AR'n augmented reality dha. VR'n virtual reality dha. MR'n immoo mixed reality dha jechuudha. AR, VR, most people confused about this or those three words while both focus primarily on making a more rich, interactive and funny audiovisual. Funny. Wantoota nama kofalchiisan, wantoota nama gammachiisan, wantoota nama bashannansiisan of keessatti hammatanii hojjetu yeroo baay'ee jechuudha. Eenyu AR fi VR, MR immoo isaan irraa gargar jechuudha. Hammatee AR irraa enhance yookaan immoo AR irraa kan dhufedha jechuudha. MR. Virtual reality kan jennu immoo VR places the user in whole new immersive. VR maal godha? Userii yookaan immoo nama isatti fayyadamaa jiru san, nama isa ilaalaa jiru san maal godha? Iddoo haaraa, iddoo hin beekamne, lafa hin beekamne geesseetti mul'isa jechuudha. Waan inni keessa hin jirre amma waan hallayaatti akka badaa jiru fa'aa itti fakkeessa. Addunyaa haaraa keessa geessa. Maarsii irra geessa jechuun hin danda'a. Asutuma teenyee jirru Maarsii irra geesse. Maarsiin bashannansiisa. Bishaan keessee naacha wajjin akka nuti, jawwee wajjin akka nuti, bofa wajjin akka nuti hojjennu, akka nuti deemnu, akka isaan faana akka nuti hiriyoomnu faana godha jechuudha. Eenyu virtual reality jechuudha. Fakkeessuudhaaf jechuudha. Addunyaa amma irra jiru, bakka amma jiru akka dagannu faana taasisaa jechuudha. Tricks your sense into thinking you are different. Akka ati addunyaa biraa keessa akka jirtu si'aachisa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo HMD kan jennu head mounted display kan jedhu ofirratti keenyeeti fayyadamna jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana gurratti yookaan immoo ijatti keewwattu isa keessatti viidiyoo mul'atu jira. Viidiyoon sun immoo kompiitara irraa banama.
Kompiitara irraa viidiyoo banamu sana isaan gaafa ilaallu maal ta'a? Namni isa keessatti waan argu sana amana jechuudha. Addunyaa irra jiru bakka dhaabatee jiru waan viidiyoo sana keessatti argu amanee iyyuu waan biraa jechuu sagalee garaa garaa dhageessisuu itti fufa jechuudha namni jechuudha. Akka sana hamma sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa kana gaafa fudhatanii ilaaltan jechuudha. Mucaan kun kan ilaalaa jiru as keessatti waa ilaalaa jira jechuudha. Maal argaa jira? Daayiinoosarasii argaa jira jechuudha. Daayiinoosarasiin inni xiqqaan duuba kanaan jira, inni biraa asiin jira. Inni tokko immoo isa nyaachuudhaaf kunoo afaan amma kana gahu banee itti afaan itti baneera. Kanaafuu inni akka waan isa nyaatutti itti fakkeessaa jira. Waan ta'eef maal godhaa jira? Iyyaa jira jechuudha. Nama ilaaluuf kolfa isaaf garuu akkasitti iyyaa jira jechuudha. Itti fakkeessa jechuudha virtual reality. Augmented reality'n akkamitti hojjeta? Audio irratti kan inni yeroo baay'ee image irratti kan inni hojjetu. Image sana maal godhaa? Dijitaalii haga ta'e waan xiqqoo wayii itti daddabala jechuudha. Egaa itti daddabalee booda kaameraadhaan smartphone'dhaan isa ta'u waan kaameraa sanaan dhiyaatu sana geessee walitti makee fidee dijitaalii fi isa normaalii jiru sana computer generated sana walitti makee fida jechuudha. Real world dabalee. Sana booda hin fakkaata, dhugaa fakkaata jechuudha. Namni waan amma ta'aa jirutti fakkaata jechuudha. Teekinooloojii kana immoo bilbiluma keenyaan yaaluu dandeenya. Mee daawwannoo godhaatii itti fayyadama. Irraas bashannana. Sa'aatii feesbuukii keessan gubdan, sa'aatii telegiraamii fayyadamtanii gubdan sana mee kan irraa xiqqoo ishee deeqaa xiqqoo ishee irraa hir'isaati. Mee appilikeeshinii kana daawwannoo godhaatii fayyadama. Barattoonni ispeeshaalii yuunivarsiitii keessa jirtan mee waayifaayi qabdu waan ta'eef manni yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu waayifaayi qaba. Jedhee tanan amana parsantii 90 waayifaayi qaba jedhee amana. Waayifaayi sana immoo waan biraaf itti fayyadamu mee kana barnoota waan ta'eef daawwannoo godhaatii itti fayyadama. Achumaanis itti bashannantu itti bohaartu. Galatooma. Mixed reality bira gaafa dhufnu mixed reality'n kuni AR irraadha kan inni dhufe. AR irraa enhance ta'ee ol guddateeti kan inni dhufe jechuudha. MRI combines real and virtual world just like AR. Akkuma AR sana jechuudha virtual fi real walitti makamu kun. Virtualiin viidiyoodha. Viidiyoo kompiitara irra jiru jechuudha. Viidiyoo yaadaa jechuudha. Wanta yaadaa jiru jechuudha. Realiin wanta dhugaadhaan jiru jechuudha. Dhugaa fi yaada walitti makaa jechuudha. AR immoo isa kana xiqqoo ishee achi fuulduratti achi siqaadha. Hamma ta'e isarra immoo cimaadha fooyya'aadha jechuudha. AR irraa dhufe mixediin kun jechuudha. Walitti makee objektiiwwan garaa garaa walitti makee dhiyeessu jechuudha. Objektii riilii ta'ee fi objektii hin jirre. Sana jechuun mixed reality fi simuleeshinii nu faana fakkeenyaaf Robloxii simuleeshinii faana taphanna ta'eeti shugguxii ofii keenya qaamaan qabannee jiru sana dhukaasnee simuleeshinii sana ajjeesu jechuudha. Simuleeshiniin egaa fakkiidha. Yookaan immoo fakkii kompiitara keessa jiru jechuudha. Kompiitaratti dhukaasnee kompiitara keessa kan jiru nama kompiitara keessaa deemu viidiyoo kompiitara keessa jiru rukunnee ajjeesu jechuudha. Mixed reality akkasitti fakkeessa jechuudha. Hin fakkeessa. Virtual objects are integrated into and responsive to the real world. Virtual warri ta'an kun maal godhu? Real world lafa responsive kennu. Haga xiffiidhaan illee nama dha'u, haga kaballaadhaan illee nama dha'u bira ga'u jechuudha. Haga kana fakkeessu jechuudha. Nama sana dha'an jiran garuu itti fakkaata jechuudha. Akka waan naameetti itti dhagahama jechuudha. Architectureewwan augmented reality hojjechuudhaaf nu barbaachisan inni jalqabaa infrastructure unit, tracker unit kan jedhamu, ITU kan jedhamuu fi processing unit, visual unit jedhamu. Infrastructure tracker unitiin kun maa inni informationii naannawaa keessa jiru kan environment keessa jiru hunduma isaa walitti qabee gara processing unit erga jechuudha. Mix amma immoo processing unit kun immoo maal godhaa? Mix godha. Eenyu fi eenyu? Real fi virtual. Kompiitara keessa kan jiranii fi real kan ta'e addunyaarraa dhufe karaa walitti makee eenyutti ergaa? Visual unit. Visual unit kan hundaa walitti qabeeti immoo nama ilaalaa jiru useriidhaaf dabarsa jechuudha. Visual unit kana karaa lamaan ilaaluudha. Viidiyoo siisuu fi optical siisuu. Viidiyoo siisuu jechuun viidiyoo fuuldurri isaa yookaan immoo HMD fuuldurri isaa cufaa ta'e kan kaameraa hin qabne kan ala ilaaluu hin dandeenye keessan dabarsinee ala ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Optical siisuu jechuun immoo kaameraadhaan naannoo irraa informationii funaanee kan dabarsu banaa kan ta'e kan kaameraa isaa ala ilaalee informationii alaa funaanee dabarsu jechuudha. Application of AR yoo fudhanne educationii irratti itti fayyadamuu dandeenya. Architectureewwan garaa garaa ittiin barsiisuu dandeenya. Lukni namaa lafeen illee yoo cabe akka raajititti iddoo itti cabe sana ilaaluudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Wantoota
2D'dhaan jiran gara 3D'tti akka jijjiiraman taasisuudhaaf illee itti fayyadamuu dandeenya. Appilikeeshinii isaa iddoo baay'eetti itti fayyadamuu dandeenya. ጨለመ እማ ብዙን ወይ ድንግል ማርያም ዛርግ ተንፋሽ ይቀጥል ይል ነው kana fakkaata chapter 5 yeroo itti aanutti immoo chapter 6 qabannee dhiyaanna hangasitti yeroo gaarii isiniin jenna waan nu hordoftaniif waan nu wajjin taatanii yeroo keessan aarsaa gootanii nu hordoftaniif ulfaadha barnoota gaarii akkasiin irraa barattan abdii qabna kan hundumaa waan gootaniif waan nu wajjin taataniif galanni keenya immoo dachaadha warri miseensa keenya hin taane sa'aatii kana kaastanii subscribe godhuudhaan miseensa keenya ta'uu dandeessu. Warri miseensa keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif barattoota yuunivarsiitii keessa jiraniif warra amma barnoota kana barachaa jiraniif erguu fi share godhuu fi dandeessu jechuudha. Waan nu wajjin taataniif ulfaadha.